Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota FM nageenya keenya bakka jirtanitti isinaa ga'u jedha. Waaree Ilaalaa keenya guyyaa har'aa kabajamaa sheeka keenya Sheekh Sulxaan Huseen qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Salaamu alaykum Sheeka. Wa alaykum salaam. Akkam jirtani? Nagumaanti. Baga nagaan gara istiidiyoo FM dhuftanii gaafiif deebii keenya nu wajjin taasisuu fi dhuftanii isiniin jenna. Akkame har'a karra haasofnu haaluma yeroo ammaa kana jiru rakkoo biyya keenya keessatti deemaa jiru keessattuu kaaba Oromiyaa Walloon jechuu balbala Oromiyaati. Walloon tuni dhimma kanarraa haasofna. Tokkoffaa Oromoon Walloo Oromoo keessaa seenaa keessatti yoo yaadannu dubartii warqitu jedhamtutu jira. Seenaa ta qabdu ta gartee aaceewwan kaabaa kanneen waliin wal falmaa turte. Kana wal qabatee waggaa 400 uummanni keenya ka Walloo erga cabe. Walloon kun bifa lama qaba. Tokkoffaa Oromoo keessatti warra diina fuuldura dhaabatee wal falmu. Akka amantii Islaamaatitti illee uummata naannoo amantii biraatiin marfamee eenyummaa isaatiinis amantii isaaniitti illee uummata boonaa turu. Amma seenaa abbootii keenyaa hin deebifna jedhanii warri itti duulaa turu kun maqaa waraanallee osoo nafi maqaa miliikuma gaafatanii hawaasa keenya kanatti duulanii. Mee maal jettanii isin kanarratti Sheeka? Galatooma isinillee miidiyaan OFM kanarratti nu affeertanii dhimma kana dhimma guddaa agana ulfaatu waliin yaan kun keenya marattanii nu affeeruuf kanallee hojii godhattanii kan guyyaa jala deemuuf galatooma. Ani dhimmi kun dhugatti nama yaachisaa. Walloo jechuun akka sheenatitti bakka manba'a ilmiiti biyya teenya sahaban seenanii turan achiin seenanii sheenaa guddoo qabdi. Nu amma waliigalatti amantii Islaamaa oduu itti xiyyeeffatanuu wanni keessatti nu miidhaa jiraniin Oromummaadha. Oromummaa tana nuti ufin goone rabbitu akkasitti nu uume. Ummanni lafarra jiru kun hundi rabbiin وجعلناكم إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم رجل ربي نتيسين أمني آدم الرا لما تقرأ إسين أمني إيجاسي قوسا غند إبد إسين قوني لتعارفوا أكا إسي والبيتني زري نما إنو إستقال أكا أدى بيتني فجأة الرجبان كيسان إمونا برتنا نصداتو جل ربي كوني gosa akka itti rabbiin uume kanarra jijjiirama yoon jijjiiramin isin as jiraachuun dandeettan jechuun nuuhii miti rabbii wal lolaa jira ganti. Rabbii wal lolaa jira. Maa akkatti uumte rabbiin haa gaafatanii. Rabbitu achitti nu uume. Rabbi akkatti nu uume. Uummanni biyya rabbii kanarra ka jiru Chaayinaan, Eeyyaan gosa meeqan kan maqaa isaanii nu lakkoofne keessaan baane nagaumaan jiraatan. Afaan kee gati namni isaan jedhu hin jiru. Aadaa kee gati namni isaan jedhu hin jiru. Ka harfii takka hin qabne ka dubbatu ka waan inni dubbatee namaa hin galle ima jiraata. Nuhi roorroon nu taate biyyi sun haga ammaa jirti akka an argutti. Uummanni Oromoo kun achirra jiraachuutu nagaa lafa sanatti buusee lafti sun ufii du'a dhiiga keenya gannaqaa reeffa keenya awwaalullee kan nu dhoorgan ka teennee taaziyaallee nu dhoorgan. Akkuma warri kun itti nu bikkuu annaa galuu dide baran. An dhugumatti odoo dubbii as teennee dubbachuu hin tahin homa isaan nutti yaadanu homa nullee of yaannu qallamne nyaachifne obaa dhiiga keenya ilmaan teenya jala dabarsee namuu waan silaa namni nama gabbaru gabbaran hin taane jechuudha. Lubbulleen gabbaramte hin taane jechuudha. Arfan nu ciran hin taane. Amma rabbii wal lolaa jira ganti. Eega nuti akka kan uume nu rabbitti manne. Ammoo rabbitti manne jennellee hin teenu. Rabbitti manne jennee hin teenu. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam diinii ofii itti buusetti ka ofii diin kun kiyya jedhu ka ofillee akka fedhetti gargaaruu danda'u loli jedheen qabsoo godhi jedheen qabsoo godhi jedheen. Qabsoon har'a nuti gartee uummata wallooti maqaaf walloo malee guutuu Oromiyaati.
akkuma dheengadda juntaa Tigiree gaafa finne kana kibrita takkitti waliin gaa jedhani arra bakki dhiqqoo Oromoo keessa xiqqashu humna qabdu asii isii tana jalaa dhoyna jechuuf achi seenan malee ganda hunda qophaa'anii ta'an ibidda bobeeffatanii ta'an. Arraa folloo fakkaata malee. Arraa folloo malee. Deebi'ee immoo namni amriin tokko isa yaachisin maqama Oromoo ta'uuf ka amantii achi kaa'e. Finfinnee keessatti qeesicha tokko ka inni charchii ofitti dhaquuf deema mara dhaquuf deema ka galu ajjeesanii turan. Baatee sadii dura akkas. Ajjeesanii turan. Maqaa amantii yoo taate silaa isaanii qabaayyuu. Maqaa Oromootiif du'e jechuudha. Maa Oromoo jala deemedha wanni akkas ta'uuf. Kun namni wanni amantii miti wanni sabummaadha. Namni garteetiin amantiin dhuga amantiin namni biyya keenyatti hin beekne takkaa waltu hin beeknu nuti. Wal kabajuu turre ayyaana walii kabajuu turre nuti. Hatta namni sheekotillee waan kana keessatti kufurumatti isin keessa waan kana takkaa jennee hin beeknu nuti. Takka aalimni kan gurguddallee takkaa jennee hin beeknu. Garuu tuttuqaniit jedhaa nuun jedhaa jiran. Akka namni gara biraa deemuuf namni nuti hin jennu aqlii qabnallee ammallee ummata kana Itoophiyaan jedhamtuun mililikii jedhan irraa qabee diqaalaan nu tolchuu bulchaa jira. Mililikii isaanis hin beekan diqaala hin beeka warru. Akka inni diqaalaa ta'e. Haayila Sillaaseen diqaala namni martuu hin beeka kan. Kunillee diqaala nu bulchaa jira. Namni diqaalaa maal ta'a wanni hin qabu. Naasuu hin qabu. Naasuu qofti miti maal jettanii waan gartaniitiin safuu. Safuu waan jedhan hin beekan. Safuun namni bakka hin eeggata safuu. Safuun baddu. Waan kana warri hajaan qabni kun warri har'a ilmaan meeqa araamila ta'anii jiran dubartiin meeqa ilmaan meeqa yatiima ta'anii jiran imimmaan warra kanaa kun warra kanarra cophaa jira har'a nullee teenu rabbiin taa'u nuyi rabbii keenya qabannee warra kana warra walloo dheengadduma yaman akkasitti dhumatanii garaa nu gubataa jira waan sunuu mar'imaan nu gubataa jira sun alabbaaniit sababaa kunillee isaanuma kana akkana godhe namni biyya ofii mootummaa yoo ta'e biyya ofii kana kontiroolee bulchee haqa isaa guutee abdachiisee hojjenne namni waan mukatti deemu hin qabu. Kabayee hin gala. Biyya teenya dharraa jira nuti halkanii guyyaa akka midhaanii akka bishaanii dheebotaa jira nuti. Garuu kaba'u ka achi keessa yaa'u kun giddiitu akkatti micciiranii lubbuun dheeffatee mukaa obba'u alatti balaa nagaa ga'u irratti gahe. Suu kan ofni warra sun nama dila sun dhume nama gara 40 himan mootummaan sun. Waan nama jibbisiisu. Waan addunyaan dubbattu isaan immoo faallaasan dubbatan. Kaasana sanirrallee. Anamma kan warra walloo. Kan warra walloo tuqiitiin achi tuqanii maqaaf achi malee guutuu nuyi kan tuqanii jiran. Nuhillee miti rabbittillee taranii jiran. Maa jiraattan eega taate rabbiin dhaqanii jara kana maa uumte jechuu gaafatuu qaban malee nu asitti lafatti daa'immaniif dubartii ciruun qaban. Kanaaf baay'ee nu suukaneessaa sabni Oromoo bakka jiru namni annama ofiin jedhu hundi waan kanarratti fudhateeffatu qaba. Afaanii qofti utuu hin tahin hojiidhaan mul'i hir'annee qabeenya keenya waan qabnu uf wareegudha kan nama jedhan kan wallootti irratti ammoo rabbi isaan haa gargaaru. Rabbi isaan bira haa jiraatu. Rabbi isaanii haa tumsu. Durallee tumsuma rabbiitiin ibidda lama jidduu jira warri sun. Ibidda lama jidduu jiran ibidda lamaan jidduu keessatti akkasitti halkanii guyyaa waddamaa as gaanaan turellee takkaa furan baafanne warri takka uddamni liqirra gadi kaa'e namni isaan hin dubbanneef callisanii ta'an malee takka ilmi isaanii yoo dhalatu hirriba nagaa rafanii gachiisanii qabbanii hirriba quufanii rafan maaliif diinni halkanii guyyaa isaan rarressa hirriba namni rafu qaban rafanii beeka warri arretuun irraa hamtu malee an kanuma jedha. Baay'ee galatooma sheeka kabraa walloo sirri akkuma isin kaaftanii seenaa hedduu qabdi Oromummaa irratti illee seenaa hedduu qaba amantii Islaamaa keessatti illee seenaa hedduu qaba gartanii gara kaabaa kanaan yoo Absiniyaa seenuu asaaboonni isaanitti as dhufanii kabraa kana qofaa miti sheekonni beekna kabiyyaa jechuu amma yoo agarru qeesonni warraa jabaadha dhimmootanii jettanii dhaadachiisaa jirti warra gartee ummata kanatti duulu hawaasa nagaa kanatti duulu haga ammaa warra alaa kanatti dubbata malee daa'in keenya kabiyya keessa aalima hedduutu jira waan kana sodaa mootummaa callisan moo maaliif callisanii ilaalan jettanii amma waan ajaa'ibaa keessa kaleessa paarlaamarra sagalee gaggaarii dhageessisaa ture warri gartee naannoo wallootirraa dhufanii Oromoonni
kenna alimman biyya keessaa maa callisanii waan kana akkam godhuu qabanii waan hawaasaaf isaan dhaaman maal ta'uu qaba jettanii tiniin yaaddu simme kuni ka jaarsa biyyallee ka abbaa gadallee ka sheekotillee ka qeessotallee kuni beeytu argaa dhabaniiti mitillee wallaalaniitillee tilmillee duula sanuu keessattuu masjiida imaama ajjeesanii yeroo lammaffaa bara dabre masjiida guban gara 35 ummata oromootti bakka hunda iyyee gargaara islaamummaa maaniyyuu masjiidni sun immoo silaa isaaniitillee ganda amaara ganduma amaarattillee amma deebi'ee kaleessa akkanatti dalabanii imaama masjiida ajjeesanii ima callisa imaamtonni keenya irra biyyaa ima callisa kana muluu lubbuun isaaniitti oofte kuni hasaasatti nama alima manatti seenanii ajjeesanii haadhallee ijoollee cufa daa'ima akkas godhan hararitti akkas qabrirratti alima ajjeesan kanallee akkasi mee maal taatan jechuu namni as baa jechuu nu amma kana ka iji isaanii duratti ta'eyyuu hin dubbanne warri kun ka iji isaanii duratti ta'eyyuu yoo masjiida keessatti gartee kan namni akkuma jirutti rabbi isaa araaramu jechuullee dandanii ka jedhaniif jedhuu baatanis hin beeknu namni isa waan jedhin kana waa jedhannee yaadu amma warroonni amma abbaa gadaallee sheekotillee gaafa dubbiin itti jabaate warra yaammata gaafsani sheekoti gaafsan abbaa gadaati gaafsan hayyuu hindiyaa isaanii dura baanii waan biyya dubbannaa biyya hayyuun jirutti akkama kana ta'e mashamallis hayyuu meeqa hidhaa jiran immoo hayyuu meeqa hidhaa jirani gaafa itti hajaman hayyuu jedhanii dhaadheessan amma jarri wanni cal'isaniif taarra wal keessa jira namni akkanumattu shakkama jiran yoo isaan kun yoo waa jenne tatanaa olii nu dhufittiidha allahu alam tokko san jedha lammatammoo namni yoo qabsu jechuun yoo guyyaa rabbiin nama jeesse malee namni waan ta'u tana yoon amanin ati akka hundatti muduuta akka duuxi namni galalati guyyaan kee kama in ooltu ammoo sheenaa ofirraa baasuun waan rabbiin nama uumeef kana gartee saba kanaa quuqama mul'isuun takki itti dhiyaatanii namtichuma kanaa abboo ati akkan jirtu jechuun afaaninu jechuun sila haqa rabbiin walirraa qabnu haqa walirraa qabnu nu amma gaa isaanii jaajillee godhuu hin dandeenyu ammoo akka nama tokkootitti cal'eensi isaaniirraa malle keessattuu gizee amma kijibaaf nuti diin keenya rabbi qaba diin keenya rabbiin innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafizuun nutu buusee nutu tiisa jedha namni tiifamuu jedhe fedhe diin kana qabata mootummaa sheer taaneetiin mootummaa hojii hojjannadhanii amma diin gurgurama jira. Diin amma warra achi seene sun lubbuun isaanii as seente hojjechuu hin danda'an. Taa'uuf koottaadhaan seensisan bakka hamtu critical condition akkas keessa jira. Kanaaf nuti diin keenya gaafa ala jiran san irra bal'ina qabna nuti. Gaafa mootummaan harka walitti naqatin san gaafa san irra bal'aa. Rabbi nuti isa garraatu. Rabbi tuti isa isin galle. amma illee of durallee sattiisuuf jiraata. Jarri garuu dubbachuufu ta'uufiitifu nafsee keessa jiran amma akkana fakkaatutti nafseen xiqqeetti jirti. Ani isaan akka haqa namaatitti akka haqa rabbii walirra nu kaa'e irratti har'a ilmi ilmoo tokko nu cufa dhir'ise. Aalimi tokko nu cufa dhir'ise. Amma ka dhibameetiin hinduu akka Sheekh Abdul Doktor Abdul Shakuur faa akka Sheekh Muhammad Ali Walloo faa hin boonne maal taane ka gayanii waan fedhanillee dabarfatanii ilmillee facaafatanii waan sila umrii ofiitti geessatan. Kana ka hojiirra jiru kichuu garii ka fixan maaltu nama maal yaachifne kun yoom yaadu hedan yoo kana yaadaniitiin hinduu anillee shahidumma kunuyyuu sila haqa rabbiitti amma nuti immoo dubbannu silaafuu achiin jirru akka fedhan haasan jechuullee nima mala akka dhugaatitti namni رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة الحق عند سلطان الجائر جهاد جلال جهاد قدان كلمة لغة موتي جلتها درتي أكنت تدبجو أك إمام أحمد فا ورقر قدان دبرنكون أدي يدوتي من كان رتي أتفق ما تران كان أفو هايتنا مرة جرتو أبوني قدال نعم تزبتي كيس جرى وركان أبوتا قدال لي تازدب جرى وان كان قفت الليمتي بدين دي ما جربي أورمو كيس تطولة
guyyaa tokko akka abbaa gadaatitti manni kun wal yaamee dheengadda kan wal dhaqansan akkasitti wal qurmeessanii guyyaa tokko mootummaa kanaan ijisaan addunyaa duratti waa jedhanii agarreenu abboonni gadallee warra olmaa kunillee waa tokko jedhanii hin beekan maraan waa jechuun dandeenyu garuu akka laallutti baay'ee wal taasifamnee jira. warruma gartee qabsoo biyyaa umrii itti dhumne waan ummata dalagaa turre baramee qajeelanillee taasifama jirra. Sirri. Baay'ee taasifamnee jirra nuti. Amma harka walirraa kaafnee jirra nuti. Wanni kana isin kaafnuuf isin aalima gartanii nama daa'ii barsiisaa jiru. Kanaaf kana isin gaafanne maal jennaan islaamummaan haqa keessan irratti falmadhaa jetti malee nama sodaachistu hin callisanii yeroo hunduu nyaatamaa jiratu osoo walirratti ilaalanuu osoo maa callisanuu keessattuu namoonni naannoon Oromiyaa keessattuu kaaba jiruu fi keessattuu kibba bahaa jiru jechuudha. Harargee Arsii Baalee kana yoo fudhanne uummata islaamati namni imaamaan qajeelfamaa imaama jala deemaa kanaaf isaan immoo isin faana jirraa sodaachisoo osoo hin taane uummata isin faana jirraa jabaadha mootummatti illee baanii dubbachuu nama kan fixina nama kennan gorfannaa jechuun jira callisaniitumaan akkuma nama dhageenne akkuma biyyi nagaa gariin daa'ima godharallee akkuma biyyi nagaa osoo ibiddi qabataa jirtu osoo daa'imni abbaa dhabdee tiimataa jirtu osoo jaartirra amma dhugaa viidiyoo osoo agartanii waan nama bochisu laalufuu kan nama jibbisiisu kun naanna'ee isaanii callisu kanallee nyaachumaaf deema aga afaan bee mufti kadhanii sun ka Daani'el Kibrat sun Oromootu biyya diigadhee Dr. Jeelal itti nafne agartanii aalima kanatti yoo dubbatu warri kun waan calliseetu malaala keessattuu Ahmadiin Jabalfaanti bara kana sagaleen isaanii waan dhabameef hin beenu namallee tuquuf osoo hin taane critical condition keessa jira jarri nama tuquuf osoo hin taane nama gartee Oromoon isaanii jedhee waa hedduu kafale kanaaf kun xiqqoon ulfaata kun jarri kenna maali jennaani nu waa ba'uuf isaaniif sodaata jirra lubbuu isaaniitiif namtichi amma mufti jedhan suni diin kun kanama maraati diin kun qabbaa itti amaneeti Oromoon nama diiga jedhan yoo gadi fuudhan amma Oromoon hin baadhate ba'aa namni baadhatu hin dandeenye baadhannee deemnan najisa namni dhiqatee ofirraa baasuu hin dandeenye cufa baadhannee deemnaa jirra namni gosta akka Oromoo ibsite hin jirti hin jiru kanaan wajjin galanni kenna wanni kanatti nu geessu yoo obsa kan balaa kanatti kan nu geessu dhumatti kan nu geessu arrabatti kan nu geessu wama nu jennee diin wama nu goonee diiniyyuu nu galuu dideeyyuu bara akkuma nu ta'ani akkanarra akkam ta'uu akka qabnu hin gabbarra hin duuna awwaalannee callifna namni silaarra yoo ilmeen tokko du'u maa du'eeyyuu hin gaafannu iyyuu bara maa du'e mayyuu namni jedhu iyyuu bara awwaalannee callisuu qofti amma namni poolisiin Oromoo halkan du'u hin jiru nam polisi ajjese hin jiru ara nuyi biyyateen garaachatti waa meeqa nurra dalagaa jira ima callifne akkanaan diine kun eega diigaa ta'e akka biraa hin goona sanis hin goona giddiinu goona amma bir jaalannee uduun ta'in eega akka kun ijaaran ta'in eega akka kun ijaaran ta'in akka kun diigaa ta'e akka isaan fedhan san ta'uu hin dandeenye maal dhuumumaa wanni biraa waan laaf wal bira takki ba'u takki du'u akan qeema ani isin keessaa dhufne dheeramattuu guddoo gaa 70 toroo ka itti murteessan galma dubbii badii tokko malee maali amaarri gaafsan ji'a guutuu nama ofii meeshaa guurachiisan mana onaa ufumaa itti ergan ammoo gubaadhanii manni humuu keessa hin jiran ammas namni jaarsaa ka mana jiru mee ragammaan inni ijoollee mucama tokkoon dhaqii gubi jedhee hin jiru zulmiin hagana gahu hin jira ammoo nama kana fuudhanii keessa kaanii waggaa hagana itti muruun waan garaan hidha agartee magaalaa jaatu waan itti murteessuun dubartii ulfaa meeqa goggodhuun kun isaan akkanatti gadi kan nuti akkam reeffi kenna afaan wanji kanatti reeffi nama ajaa'ibni nama kana deeman jiru ima callifna mara hay akkam taanaree nuti akkam taan dhiiroo akka malee waan nama dhukkubsu gamee kasumaan wal qabsiisee gaaffii kenna kan dhumallee ta'aa yeroo dabre ijoollee teenya namni hedduutu dhume Yamanitti biddaan gubatee gara nama 450 oliiti kana mootummaan Itoophiyaa haga malee homaan jenne waa takka illee jallisne amma wanni gartanii sheekota keenyarraa kaafnu uummanni kun islaam yoo namni muraasni keessa jiraate namni kiristaana uummata kanaaf illee sagaleen taanuu irra biyyallee kuni bar jenneerra homaa wanni amma nuti nama uduu dhaga'u raafu sila mootummaan qabnu akka mootummaan qabnu mootum biyya qabnallee jennee dubbachuun xiqqoon ulfaata ummanni daa'iin biyya ka mazii dagaggeessan ka jamaa qaban ka ummanni isaan jala deemu
cal'isanii ilaaluun kun immoo akka addaatti nu ilaalchisaa jira. Maal hagana onneen hundi Rasuullu sallallahu alaihi wasallam Makka irraa dhaqanii Madiina godaananii onni biyya ofiitti deemaniif biyya isaanii waan jaalataniif kenna maal jettan isin kana kuni barre kuni ka ummata kenna namni gartee sammuun isaa yoo ta'e qaamni deemu kuni baay'ee bu'aa illee hin qabu. Of tuffachiisaa jiranii namni gartee guyyaa dhalate du'ee gartanii rabbiin isaan haa jajjabeessuun amma ummata Yaman san imimmaan uduma kaani boonu kun nutti dhufa. Imimmaan kaani boonu kun nutti dhufa. Imimmaan keenya kun irraa citaan jiru. Yoo rabbummaan gaaf akka waan rabbii yoo kanaaf nu taate islaan hireeteen na waan jennu qabnu. Yoo kan rabbiin akka nutti galchee waan kanurraa haa dhaabu. Ammoo ka ummata olomaa kenna jarri kuni warri kun warra eegamaa jiru. warri itti ramadee waan isaan jedhan hatta du'aa illee amma du'aa kadhatanii fi yufaalla sheekotiin masjidatti mootummaa kana kan dhagahu nama isatti bu'e nama dhagatti bu'e rabbi isaa godhu mootummaa keenya nama tuqe rabbi isaa tuqu hatta nama aaminii didu maa diddee gaafi nama calliseetiin yaaduma gartee yaanni illee isa guutuu waan fedhellee maa callifte ka jedhu sanfaatu gaafatama malee sheekotiin salaata irraa as deebitee isaan kadhan inuyyuu sheekotii iyyuu miti amma. Kanaaf nu jara keenya wanni jennuun yoo dhugaa namummaa taate oromummaan haa teettu ilmummaa namaa ta'uuf namatti dhagahamuu qaba. Baramma nuyi kana taate malee mixii yoo namni isii ajjeese duuta mixiin sun mixiin hafte nama san rabbiin hikmaa kenneef mixii fi bineensa kana funyaanirra waa kaa'e hin suufti. Suufti maaginiitii qabdi nama isii ajjeese footoon irratti ba'a. Nama mixii ajjeese uduma namni kun badhee kana taa'u isa keessaa ciniinti. Humnatti qabdu sanii. Gumaa baafachuu. Bineensi kunis amma yoo ati qeerransa jeefte leenca jeefte du'eemi sun yoo ati adamoo baatee leenca marsite leenci namuma duraan leenca ajjeese kora. Hin beeka irratti mul'ata wannoon isaa. Sanillee dadhabne bineensuma silaa du'ee dana marsan jedhee kora qeerransi akkas bineensi lafarra deemu kun hatta boofni akkas buutiin akkas hin dhiiftu nama gadoo buufutiira dhiisan har'a nuti akkuma itti misaallu wallaallee barnuti kun amma nuti obsamoo dabummallee nu galutiti akka fakkaatu dabummaa fakkaata keessa achi taree amma kun dabummaa malee waa namni gartee dhugumatti rabbitti amanu kalimaa dhugaa dubbatee taree hagasum. Ummata baraafitaa jiran ummata isaan daawwaatti himan ummata amantii kana isaanirraa fudhee jenereeshinii dabarsu. Kun gartee hamatti nu geessa. Ka isaanii rabbiin isaanii waan isaan itti jiran isaanii rabbii isaaniitti wal beeka garuu gartee daawaa hatta achiyyuu yaamne asuu fiduu turre. Biyya kanaafuu nuufuu bu'aa qaban jennee as fiduu turre nama biyya saniif immoo hagana isaan duratti iji isaanii argitu kun marti deemu. Aboo rabbumallee afaanumallee baanee salaatuma rabbillee kadhatuufin isaan cinqee nuti waan jennuun hin beeknu rabbuma tokkochatu akka isaaniitti kana maasiyatti nama galchaa ka isaaniitiif ka abbaa gadaa ka gaafa mootummaa yaamu dhaba bu'aatan ka gaafa balaan galoo ijamuu cafatanii tata'an. Kun umarratti jaalachuu malee kun waan silaa isaanii ba'aaleen fakkaatu isaanillee ummatuma jala deemu kanallee of tuffachiisanillee. Of tuffachiisuu ta'a kun. Sumaani ummata keenya amma arra buqqa'ee silaa qe'ee ofiitiif qabeenya ofiitirraallee buqqa'ee ummanni keenya doggaa 150 ima buqqa'a kaawwan seenan dhageenya amma ija keenya arginu buqqaatii harargarraa ummanni keenya naannoo Somaaliitirraa buqqa'ee amma ummata hedduutu buqqa'ee dhugaa dubbachuuf daa'immanii fi ijoolleen badheetti dubartiin hin bu'anii amma viidiyoo agarru. Kan ammanni keenya akkamitti bira haa dhaabatu jettan mee onna sirratti dhaamta yoo jiraate dhaamate yaada keessanii maan xumuraa. Ani wallahi rabbiin rahmata haa godhuu fi inshaallah ani waan jedhu ummata keenya hatta buqqaan Somaalee buqqa'eeyyuu hin qubanna garraatitti. Egaa mootummaan kun fuula keessatti garagalee beektaa horiin hamaan namni loon qabu yoo nuti sun beeka horii dura oseenee horii gadi nyaata. Akka horiin moonaa waliin galle.
namtichi kun akkuma dhufee durallee dhaadata dhufee akkuma Huseeneni nama kennaa gatti waa lammalleen waa tattaafatee qoqqobsisan illee irraa buqqisanii diiganii yaasanii jira namti. Kaachitti hafe akkasumatti hafe. Kana waatan duuta qoqqobsiisaa jiran achumatti miximatee achumatti goggogee balama san keessa jira qamma daarii baalee daarii Sumaalee kan akkasumatti balaan itti jirti. Aduma keessa jira. Namni waan isaan illee dubbatu jiru. Gaafa dura OMN kun biyya keessa jiru dhaqanii waa takka takka hin haasessan. Sunillee hin jirtu amma isaaniif rabbii isaaniiti. Ka amma itti dabaleetiin hin buqqisan kun warri gartee hojii ofii oofataa jira. Kuni amma oppiidiyoon achi keessa jirtullee maaliif mootummaan wayyaanee mallasii nama qaadhibu nama jale nama garaa ofii qofti yoo argate waan biraa maatii isuu tokko hin qabne kana qadhabaan keessaa gureechi naqe. Kana lammaan haga dhufetti waan beekuuf hin yaase. Namtichi piroojeektii waan durii san caalaa banuuf deemuuf lamma achi uummata irraa kaasee diiguuf Oromoo waan kutateef warra lammaa yaasan ol dachaafate. Ka quuqama sabaan qabu. Ka wannummaan tokko maatiin isaallee bade jiruun isaan bade lubbuun isaan jiraattu qofti malee waan biraa quban qabne. Kun halkanii guyyaa itti jiran hojii waan achi kaa'eef nyaataa uummata ofii gallaafata. Kanaaf nuyi waan uummataa akkatti buqqa'u kan akka durallee mataan akkasumatti nutti jira. Kanallee irrattu dabalame nuka jennu gara tokkoon rabbii kenneen kadhanna. Rabbiin waan kana nutti galchee fala nuu dhabu. Rabbi fala nuu haafitu. Hawaasni akkamitti biraa dhaabatu jechuudha. Hawaasni bakka jirutti humna qabuun waan sila hin barbaachisa jedhameetiin godhamuun daariitti halkanii guyyaa tahee shamizii qabu itti gurguratee bira dhaabatu qaba. Shamizii qabu gurguratee. Wanni asirraa hafe hin jiru. Nama waliif rabbi malee waan biraan qabu. Hidhamaa keenya akkatti gubbaa ta'aniitiin itti taphataa jiran. Daariitti nama keenya reeffalfachiraa jiran. Namni kun yoo an akkana du'e akkamiin isaan hin dhageessisu. Kanaafuu hin galchaaf rabbiin. Guutee galchaaf rabbiin abdii qabna. Rabbii keenya abdii qabna akka inni guutee galchu. Ammallee ittuma jira ammallee gana rabbiin hin galcha abdii qabna rabbii keenya. Ani gama kiyyaan xumuree jira wanni dhaamantanii fi wanni yaada hawaasa dabarsan yoo jiraate dhadhumaa isinii kenna. Ani wanni bareeda galatooma dhaamsi kiyya ka jiru federaalee kaasee afaan qoftiin homaa harki qullaan fuulan ibsu jedhanii namni kun garteetiin egaa rabbi nu jiraachisee yeroon tu yeroo teenna obboonni keenya taran akaakayyoonni keenya taran har'aan tana egaa rabbi nu jiraachisee balaan hagana ga'u jeteenya duratti akkatti nutti galee namni kun gartee dhaaba fedhe keessa haa jiraatu mootummaa wajjillee haa waan fedhe kanallee dalagu ilmuma namaa ta'uuf isatti haa dhagamuudhaan ilmuma namaa ta'uuf har'a bineensi mukallee garaa nama nyaata dhalarratti yoo du'u dhalarratti yoo akka malee ta'u bineensi mukallee garaa nama nyaata har'a bineensa mukallee yoo hanqan dubartiin ulfaan uduu lafa dhoofte kadaaraa taatu dubartiin ulfaa meeqadde amma dureeyyuu meeqadde wallaahi. Ulfa da'uuf deettuun hedduudde wallaga keessatti ta da'uuf daakimatti hin deeman karaatti ka duute hedduu. Wanni kun ani hin beeku akkaataa nu amma achi waan asirraa achi waan nu godhanii nu kaasuu hedan akka itti nuti wanni kun nu suukaneessee of nu beeksisee waa jechuu hennu ani hin beeku. Balaan Oromoon qabdu guddichi guyyaa waa galan korkaa jenna. Guyyaa waa galan. Haga kaan himate homaa lafti nagaa warri immoo muuvii kana fixee muuvii bira maraa jira. Namni kataree sun isan gorsin gize waa galan torbaan lama duuba raafi. Kuni nun barbaachisu ammarraa qabee namni diin hagana ga'u ka yeroo dheeraa hagana wajjin ture ka ammallee kaxxaanii nutti baafate waan hagana ulfaatu ta'e. Ijoollee amma namni waan jedhu tokko naftanyaa malee amaarri Gondariif Gojjam waan kennaa quban qabu jedhan. Ka quban qabni ijoollee teenya reeffa cadhanii maa nuu galchan. Kan waan sani keessa hin jirre reeffa keenya cadhanii maa nuu galchan. Maa milishaa nuu leenjisan immoo ka keessa hin jirre. Maa milishaa nuu leenjisanii qopheessanii organaayisan darajaa nuu naqanii
nu qopheessan maali gadoon isaanii raqam yoo jireen taate namoonni jiraata jechuun tarabbiiti nu hunda dhabne isaan maa nu dadhabanoo ummanni yoo kun isan quuqin gartee wama inni annama jedhee deemuuf ani hin beeku kun arra sabnummaan birallee ka wajjin rabbiin uumee wajjin jiru kun illee nu taazabaa ufillee of taazabne hirrafinaa jechuun kan jedhu uummataan yookaan sila anaarrallee tokko maa torban tokko duubanii ima rafna ammarraa qabee of jijjiiruun barbaachisaadha jedhaan kiyya kanuma rabbiin waa gargaaru uummata akkatti itti gale kana ka du'e rabbi warra jannataa haa godhu ahali hatta yamanirraa qabee ka ammatti jiru illee rabbi haa sabbarsiisu akka tumseen rabbiin nurratti jara kana sallaxee nurratti nu tumsisu kun rabbi harka nu haa galchu hin danda'a akka itti nu galchu rabbi gumateena galatooma as istiidiyoo keenya dhuftanii gaafiif deebii kan hojii taasisuu keessanii fi dhimma wallootiif akkasumas dhimma ijoollee teenya akka biyya yamaniititti rakkoon irra ga'eerraa kan dubbanneef galatoomaa isiniin jenna kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota OFM waaree ilaalaa keenyaa ka Sulxaan Huseen waliin taasifne kanumaan xumurraa hamma dabalata sagantaa keenyaa olitti dachaanutti nagaan nu turaa isiniin jenna.